Oromoon kun yoo lakkaa yankuushitti gara gurraacha horteen uummata Oromoo bilaak no. Wanni isin galuu qabu. Amma warri diddiiman Oromoodha sabboonadha ofiin jedhu kun muraasa malee no. Jidduu kan haasaa bombii ta'e kan ilmaan Oromoo hedduu aarse dubbatee jira. Anas dabalatee jechaadha. Keessattuu ijoollee Oromoodhaa kan bifni isaanii diddiimaa ta'e magaala ta'e. As ta'ee jiru baal nafaan ta'ee daa'imman walitti yaabee awwa kootaan irraa fiigeessa maali awwa jaartii kadhee nafaan. Jaartiin ta'ee nafaan kuni sirriidhaa miti. Warreen biyya keessallee warreen viidiyoo kan dhaggeeffatan waan kana amala kana firaa. Bareedaa sin jedhamu ijoollee babbareedaa fi qaqqacaleetu jira. Warroonni sa'a 24 Oromoodhaaf yaada guguddaa yaada miidhagaa lafa kaa'utti jiran ijoolleen Oromoo akka gaariitti barsiisaa jiran gara sabummaanis gara siyaasaanis gara diinagdeetiinis gara teekinooloojiitiinis ijoolleen barnoota guguddaa kennaa jiran babbareeddummaan magaalaan. Harka fuuna ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa tulluu qaari'ee laga qaxxaamuree isin haa dhaqqabuun isiniin jedhaan Piroofeesar Mubaarak Baaleeti. Guyyaa har'aa qophii addaa kan ittiin bashannantan fataa zanaa ittiin jettan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Qophiin kiyya kan guyyaa har'aa aslii Oromoo irratti jechaadha. Aslii Oromoo jidduu kan haasaa bombii ta'e kan ilmaan Oromoo hedduu aarse dubbatee jira. Anas dabalatee jechaadha. Keessattuu ijoollee Oromoodhaa kan bifni isaanii diddiimaa ta'e magaala ta'e babbareeda ta'e jechaadha. Asliin maal jedhe viidiyoo dalage tokko irratti miidiyaa mataa ofii irratti qeeqa ijoollee diddiimtuu fi magaala Oromoo irratti kaa'ee jira. Maal jechuudhaan ilmaan Oromoo diddiimaa hin qabanii magaala hin qabanii Oromoon gurraacha xubuluu akka kiyyaa kana jechuudhaan yaada addaa tokkoof qabatee as ba'ee jira. Achirratti ijoolleen Oromoodhaa warri quuqama sabaaf qaban warri addunyaa tanarratti dhageettii gurguddaa qaban asliin maaf akkas jedhee nu qooduu barbaade jechuudhaan haasaa garagaraa gochuutti jiran namoota haasaa addaa godhan keessaa anis isa tokko ka. Achirratti asliidhaan maaf akkas jettee nu qoqqoodde. Maaf nu hiruu barbaadde maaf nuti ijoollee Oromoodhaa babbareedan qaqqajeellan sabaaf yeroo hunda dubbatu kana Oromoorraa buqqisuu barbaadde Oromoorraa adda baasuu barbaadde wanta jedhu anis yaada mataa kiyyaa qabadhee dhiyaadhee jira jechaadha. Kana qofaa miti ana qofaa miti ani gaa diimaa sin jedhamu bareedaa sin jedhamu ijoollee babbareedaa fi qaqqacaletu jira. Warroonni sa'a 24 Oromoodhaaf yaada guguddaa yaada miidhagaa lafa kaa'utti jiran ijoolleen Oromoo akka gaariitti barsiisaa jiran gara sabummaanis gara siyaasaanis gara diinagdeetiinis gara teekinooloojiitiinis ijoolleen barnoota gurguddaa kennaa jiran babbareeddummaan magaalaan diddiimtuun jechaadha. Ijoollee sanniin Oromoo miti jarri jedhee asliin wanta hin taane nurratti kaasutti jira. Gara viidiyoo asliititti isin dabarsuudhaan duratti ilmaan Oromoo addunyaa tanarra jirtan hundi keessan walaa kabajnu walaa jaalannu walaa hammannun isiniin jedha ani Piroofeesar Mubaarak Baaleedha. Mee gara viidiyoo asliititti isin dabarsuudhaan duratti ijoollee babbareedanii fi qaqqacaleedhaan sa'a 24 yookaan 24 sa'a akka afaan Arabaatitti sabaaf quuqaman sabaaf iyyan sabaaf lallabaa jiran kanneen isin daawwachiisa jechaadha. Jara kana afaan Oromoo akka gaariitti dubbatan dhaloota isaaniis beeyna eessatti akka dhalatan eessatti akka guddatan kan eenyu akka ta'an hunda beeyna jechaadha. Gaa asliin ijoollee kana hundaan isin Oromoo miti maaliif isin gugurraacha wanta hin taaneef Oromoo miti jedhee nu tuqe jecha nu qimmiide keessatti qaqqabe aslii Oromoo nurraa dhaabbadhuun jedhaan ani asumaan jechaadha. Mee gara ijoollee kanatti isin dabarsa afaan Oromoo qulqulluu dubbatu Oromiyaa irra dhalatan Oromoof quuqamu Oromoof iyyuu jechaadha. Yoo jarri kun Oromoo hin taane asliin Oromoo qofa Oromoo ta'uu danda'a. Itti dhufneeti waliin ilaalla haasaa asliillee isiniif qabadhee dhiyaadhee jira gara dhumarratti itti dhuftanii ilaaltan. Dursa mee ijoollee Oromoodhaa kan sabaaf sa'a 24 lallaban kana kan bifti isaanii diimaa ta'e kan akka asliin jedhetti Oromoo hin taane kanneen isiniif dhiyeessa hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaan isiniin jedha. Akkuma beekamutti lammiileen Itoophiyaadhaa namni 360 ol kan ta'u guyyaa har'aa mana hidhaa Shuweeb Simoo maali jedhan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jennaan nuti warri beeku keessa beeka. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa irraa gara biyya abbaa isaaniitti nagayaan galanii jiranii
Egaan Samoona Fuune hordoftoonni Abbaa Gadaa Bareentoo asirratti Abbaa Gadaa Bareentooti YouTube channel kun linkii jechuudha kan abduuti kan Abbaa Gadaa Bareentoo jedha garuu asirratti jechuudha YouTube channel kanarratti wantoota barumsaa wantoota garaagaraatiin maxxansa baga dhuftan gara channel kanallee isin jedha channel kanallee guddisaan isin jedha arrammoo mee akkaataa itti jechuudha YouTube channel yeroo bananne akkamitti akka dafee nuuf guddatuudhaa fi ulaagaadhaan nuti godhuu qabnu fakkeenyaaf namoonni hedduu yeroo irraa kana YouTube channel banatanii gara YouTube itti seenaniiti hojjetaa jiru isin kan ammoo YouTube channel isaa aga guddatuuf jechuudha irratti carraaqaa jira inni kan ammoo YouTube channel banachuudhaa fi fuula dura proogiraama qabaa jechuudha Oromoo yoo lakkaayaan kuushitti gala gurraacha horteen uummata Oromoo bilaaknu wanni isin galuu qabu amma warri diddiimanan Oromoodha sabboonadha ofiin jedhu kun muraasa malee no Oromoon qulqulluun gowwaas haa ta'u qaruutes haa ta'u beekas haa ta'u aswad bilaaknu gurraachi kanaa kun amma Oromoo qulqulluudha laalite qulqullu kawaata akka shakkiin qabne amma biluu black man taanan akka kiyyaa bareedan gurraachi kun Oromoo qulqulluudha abbaatuun innaatuun baminum jedha sigale wanni doktorri akka qoosatti akka arabaatti dubbatan kun haayilanyaan nigiggir wustaalle wallahi isin kolfa nu gubanneerra ani garuu isin boochisaa waa isinitti mun barbaadu isin kofalchiisaa isinitti hima kuni amala ilmaan Oromoo viidiyoo kanatti akka bashannantanii fi yeroo gaarii akka dabarsitan abdiin qaba gaa yeroo viidiyoo kana isiniif dhiyeessu aslii Oromoo qeequuf yookaan ammoo akka wal qoonnuuf yookaan akka isarratti duulamuuf miti hanguma isaan jaaladhuu fi kabajuufan hanga tokko walirratti action haa goonu jedheeti viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe malee aslii Oromoo keessa koo jira jechaadha yeroo hunda kabaja guddaa isaaf qaba ni jaaladhaan ijoollee asirratti dhiyeesse kanniinis asliin Oromoo maqaa hin dhooyne ani akkanumatti akkuma fakkeenyaatitti namni walirraa waa haa baratu haasa'e isaa keessatti yeroo waa dubbatuu fi waa hojjetu walaa eeggatu yaada jedhuuf ijoollee babbareeddanii fi qaqqaalii kana kaase jechi keessattuu Abduu mobile app fi reading ijoollee Oromoodha kan hedduu sabaaf dalagan keessa isaan tokko ijoollee kanneen akka gaariitti jaaladha asliis dabalee jechaadha hedduuf kabaja guddaa qabaa fi ilmaan Oromoo bakkuma jirtanii wal jajjabeessa tokko ta'a wal haa hammannu wal haa kabajnu tokkummaa haa qabaannuun isiniin jedha Oromoon diimaas qaba gurraachas magaalas adiis qaba afaan Oromoo qulqulluu dubbatee Oromiyaa irratti dhalatee sabni isaa Oromoo taanaan bifaa miti kan isa murteessu jechuudha. Abbaa fedhe haa ta'u faranjiis haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u gurraacha diimaa haa ta'u namni sun Oromoof dubbannaan quuqama saba Oromoo qabaannaan Oromoo ta'uu qofti isa hin barbaachisu jechaadha. Oromoon ni hammata ni kabaja ni guddifata jechaadha. Kanaaf ilmaan Oromoo addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan iddoon isin jaaladha kabaja guddaa isinii qaba warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha viidiyoo biraatti